Kiristaanni kakataayii dur gaafan ijoollee ture waan baay'ee jenneetu kakanna. Abaluun koo hadu'uu, abaluun koo haduutuu, dhugaan koo dhugaadhaa, maqaa waaqayyoo dha'uudhaan haala adda addaatiin waan nuti dubbannu sun dhugaa ta'uusaa mirkaneessuuf kakachaa oolla. Mana murtii biyya tokko immoo akka amantii keenyaatti macaafa ulfina qabu fuuneetu ittiin kakanna. Sagaleen waaqayyoo adeemsa keenya sirreessuudhaaf nuuf kenname waan ta'eef mee waa'ee kakachuu maal akka inni jedhu waliin ilaalla. Gooftaan keenya Yesuus Maatiyos 5:33 irratti akkas jedhe, sobaan hin kakatiin, waan gooftaadhaaf kakatte immoo fiixaan baasi jedhamee abbootatti akka himames immoo dhageessaniittu. Ani garuu isinittan hima, raawwattanii hin kakatiinaa, waaqaan hin kakatiinaa, innoo teessoo waaqayyooti. Lafaanis hin kakatiinaa, innoo ejjata miilla isaati. Yerusaalemiin hin kakatiinaa, innoo mandara mooticha guddaati. Mataa keetiinis hin kakatiin, rifeensa tokko addeessuu yookiin gurraachessuu hin dandeessu. Dubbii keessan keessatti eeyyeen keessan eeyyee haa ta'u, waawuun keessan waawuu haa ta'u. Kanarraa kan hafe kan isa hamaati jedhe. Kanaaf gaa dubbii Yesuus jedha irratti hundaa'uudhaan kakachuun nurra hin jiru jechuudha. Kanaa booda dhugaa dubbachuudhaan eeyyee yookiin miti jechuudhaan dhaamsa keenya dabarfanna malee kakachuun nurra hin jiru. Yesuus akka nuti maqaa keenyaanis kan namaatiinis waanuma kamiiniyyuu akka nuti kakannu hin barbaadu. Yoo kakanne immoo inni kan isa hamaati jedheera. Gooftaa akkan kakachuurraa fagaadhuuf ayyaana keetiin na gargaari. Ameen.